وانا كان حاسف كوميونيتي كينيا كان كيستي أورمو كان كيستي أتو أخانتو كواسوفنو أتو إيجاتو كوالين كامنينو أتو أورمو ما تكوف ولين كتا اتدادنو ولا الربسو كان أتو ديسين يعني برسنالي نتطوري يرون داني سنين أنا يون الربسمين أنا الربسمين ركوميتيني نمو غافا نما الربسو لالون برباد مبك أم برباد كناف أناف جيتاني وغا دبجو وغا واقع يوفن رتاني سنتيما نما نربسين أناف جيتاني أنا نجالتو نمبيك نجالتو تانا راچو توكينا مالف راچو أكس قوتاني جدا قفنا غافدا يون نمني نتو كتانا راچو نجالان توكينا راچو مال قد جدا قفنا غافدا الربسو هم برباد نور راس هم بريدو وغا دبجو آدا كسي كيسا سين قدني سرّيس ميتي نم أما فكينيا في نمنا ربسيف أني دينا ميتيو بوليس ساتي إيجا ساتي يون أني كودت نيسا تكودت أم إنجلف مال ورين بريساني أجا ودا إنكاب دوي شو نبيته مال فناني جا سارين بيكي كان سينجينيا تسيدوبا فيكي تو tiru tabe te wara be sadar be sare dutte sana ta wanta e ummanni kenya gumbe ki sani fa wanta sitti agamu jiratini debise mo wanta dubatte sana sa dana duga dubatte e salare da akkana ma salare tokko ti nutu warri followers in kamne ijollen ganare fu mana haraban e wanta dikko jedairu sagale gafa saba kenya taane video gadisa turretti raachu namni bile raachu nama hedduu otoo qabu waan inni post godhee ummata salaaleetiif sagalee ta'e jiru isa soo ta'e dhugaa kee dubbattee jechuudha beekte waan nama aarsu miti kun akka kootti. Ayyee boon ilma sabaa galatoomii ulfaadhu kabaja argadhu yesuusii gaarii qabaadhu haadhu. Sanii fayyaa ta'ii jiraadhu guddaan si galateeffadhu. Ayyee ulfaadhu haadhu galatoom. Ayyee. Seenuu kaayyoof. Kaayyoof yeroo tokko wantini Sorry nagam. Galta. Fayyaadha nagaadha akka. Akkamati. Sura bareedu. Yaada qabda. Baga jiraate. Yaada ma yaanni nuti qabnu dhumatteeti yaada baay'ee jira. Yaadni nu fayyada yaadni keessan haala ta'eefuu isin dhaggeeffachuun dirqamaa beeki. Sorry ani akka nama tokkootti viidiyoo kee dhagaan ture beektaa? Baay'ee ani TikTok irra gaffa gaafatu waggaa lammaffaa kooti sii galee. Jechuun wantoota garaagaraa. Atirree waggaa lammaffaadhaan waggaa takkattan oodiyensii hammanaa argadhee akkasitti nama girrisiisuu danda'ee beeku waggaa takkatti. Dhugaa dhagaan ture sooranii amma ijoollee baay'een beektaa wanti isaan gaddisiisee iddoo ati viidiyicharree dhagee sirriitti dhaggeeffachaa tureni. Iddoo ati rakkina hundi keenya dhugaadha namni iyyummaa argee bira dabarre hin jiru garuu rakkina hundi keenya rakkannee baalte rakkanneerraa garuu gadi baanee hin odeeffannee jette isa sana isa hin himannee sana beektaa isaanii inni dhufee miidiyaatti himachuutu maaliif akkas jettee tokko isa lammaffaan immoo isa kara deemtuu gandaa waan jedhu san isa beektee ijoollee baay'een kaleessarree laafii irratti galgala antinaa yoonifaa biratti dubbataa turan. Warroonni immoo dhimma dhuunfaa sirraa qabani kana ni ajandaa kanaan ol qabsiisanii jechan taanii baay'ee wabii faama kaleecha jechan jedhamni wanta hin godhamne ati intala Amaaraa taate Oromoo taate namni ani Itoophiyaa miti guys by the way tokko waan baay'ee Oromoo jechuun si galee dhugaa waaqa caaluun yeroo lubbuun jiru. Kaleecha qeerroo jirtu jedhee har'a feerroo bittuu jedhee jechaa turan guyyaan idoo afaan kanatti taataayyoo. Beeka. Oromoo jechuun Kiristoosin nama seenaa hojjetee fi isa duuba sana hin beeku si galee isuma arraa isa irra badii xiqqoo hojjette sanaa fi si xamada bakka isaati kaleecha waan guddaa wareegamaa fi turte caala bultumee anarraan kana nan jaalladhaa nan kabaja gamtuun jedhuna dhugaa waaqa seenaa hojjetee darbe waan ta'eef nan beeka bareechee. Oromoon isan beeku baay'ee Oromoo siin jedhu olii galatti miti ummatuma miidiyaa irra kana bakka ummata miidiyaa ummata girrisaa kana dadhabneerra dhugaa rabbi mee ummata saba biraa asirratti fidee badii tokko atamma jiraachuu wajjin walitti dubbatteetta miti namni tokko hin dhaga unkaan saba biraa miti sabuma kee keessa namni biraan dhaga otoo saba biraa ta'e jechuudha laata. Ol qabatanii karaa keechaa guruubii uummatanii karaa keechaa walitti araarsanii waan jiru sana xumuru. Keenyoo asitti fidee ati firaachuun ana maal garaagarummaa naa qabdona. Atis intala Oromoo
Innis raachuunis ilma Oromooti. Dhugaa waaqaan siin jedha. Ijansi ilaalu raachuun ilaala bakka umateera. Inni gana asirratti dubartiinis mataa gadi si galagashitee inni akkana raachuun ilma Oromoo ilma qaalii maalidha indee namni koo namaati kiyya keessa haadhaaf abbaa hin qabne iyyummaa waan hunda dabarse hedduu jira sii galeera miti. Iyyummaa namni hin dabarsine hin jiru haadhaaf abbaa dhabuun caarraadha. Ati immoo guyyaa isa keessatti raachuun akkana hawwii rakkattee maalii jettee rakkatanii haadha fi ilma abbaa dhabanii karaa irratti ba'an jettee wanta ati dubbatte tokko hin jiru sii galee dhaggeeffadheera. Rakkina iyyummaa ta'e namni hin dabarsine hin jiru. Oromoo jechuun dhugaa waaqa kan isan bareechisitti immoo wanti tokko oomtu si aarsu hin jiru. Araani miira akkasii qabu qashtii kun. Anaaf faayidaadha. Girrisni kun anaan fayyadaa ni beeka. Sababa mana keesseenii fi raachuu sitti hamachuuf miti. Galeera miti. Raachuus ta'esis ija tokkoon hin laalu. Isa kara deemtu itti sanarratti baay'ee inni badii ta'uu danda'a. Dhiifama gaafachuun immoo kabaja ofiitii fi isa dhiifama gaafachuu. Isin karaa keessa xumuruu dandeechu baay'ee. Rakkoon hin jiru. Kaayyoo dhimma sana ilaalchisee booddee viidiyoon hin gadhiifamaa ta'eef isa laaltanii hubachuu dandeessuuni. Sana booda noo sooree balleessitee itti dirqama dhiifama gaafachuu qabdannaani waanan uummata kana bira darbeetoo intinii jedhu tokkoyyuu hin jiru. Si gala miti. Ani baay'een anqaanaa baay'ee dhugaa waaqa. Ara dhugaa namni nutti kolfeera. Yookaan miidiyaa yoo itti fayyada. Amma akkoo ijoollee keenya baay'inaan miidiyaatti itti fayyadama malee beekanii miidiyaatti fayyadaman. Kana walumaa galatti inni isinitti immoo sooree guyyaa gaarii sifa. Kaayyoo galatoomii ulfaadhuu kabaja argadhuu turtii gaarii sifaa ta'uu. Thank you dhugaa. Mo'aa koo siin gashashii Mo'aa koo siin gashashii qashtii koo jirta akkuma nagaa ragaxinaa godhan maattee feenu ko fayyaa nagaa. Nagaa ani wantiin jechuu barbaadu jechuudha sooree atis raachuun illee nuuf tokko soolan illee tokko sooraan illee galabbatamaa jira warra galabbatu keessas hin jiru warra arrabsu keessatti hin jiru akka nama tokkotti akka bakka isin hunduu nuuf tokkotti gidduu gallee yoo laallu namni kamiyyuu qeeqamuu qaba. Qeeqa shaggaa godha. Qeequu shaggaadha garuu immoo bakkee qeeqamu sanitti namni kun yoo qeeqamu haalli inni keessa jiru biyyi Itoophiyaa keessa jiru sagalee uummataa ta'anii hidhamuutu jira du'uutu jira sagalee haalli amma Itoophiyaa kana keessa qeeqamu shaggaadha maaliif sirriidha nuuyyuu hin qeeqne garuu haala ammaa kana laallee akka itti qeeqnu dhabnee dhiisne jechuudha. Osoo har'a mucaan kun bahee hidhamee namni isaanii takka qabatee mana hidhaatti biddeena takka geechuuf hin jiru jechuudha. Haala Itoophiyaa kana keessa jirutti qeequu shaggumaa sirruma kan qeeqamuu qabus isuma garuu immoo namni kun of sodaatee haala baraa kana sodaateeti akkas godhan. Garuu immoo warri raachuu fakkaatee bakka gara galeessi galabbatus harmeellee galabbatullee kunillee gocha jibbisiisaa jechuudha. Gocha isin lamaan boru araaramte. Biyya keessan jira feenuu koo baay'isa'u. Ilaa maal akka ta'e beektu namni hirree ofii jiraataa beeki. Sodaatteef wanti sirra gahuu qabu wayii sirraan oolu jagnoomteef immoo jagnan taatuu beeki. Siqala miti garuu an jechaadha. An akka kootti akka nama dhuunfaa wayiititti wanti sirriin ta'e wayii jira taanaan nan dubbadhaan gad ba'e. Wanti narra gahuu qabu tokko narra gahaa taanaan inni hirree koodha. Ilaa dhaggeeffadhu. Wanti narra gahuu qabu tokko narra gahaa taanaan inni hirree koodha. Waan rabbi ganama duraa naaf kaa'edha bakka. Sooreen chaalenjii akkasii keessa darbuu qabdi jedhee waan naaf kaa'edha malee dhimman itti sodaadhee maali hin jiru waan akkanaa na bira baay'isa wayii itti fufi. Amma laassooree Hacaaluun uummata keenya falmeera garuu du'eera har'a uummanni Oromoo ilmaan Hacaaluu bakka jiru beekan hin beekan Oromoo tanaafis yoo duute soo falmitee dura dhaabbatte siggatii tokko hin qabdu dhugaa rabbi dhuguma haasa'uudhaaf ati qeequu shaggaa goote garuu qeeqa biratti arrabatu jira. Kanaafuu atii fi raacheen obboleewwanii raachessi hangafa dhiifama gaafachuun immoo nama najjeessu dhiifama gaafachuun guddummaadha waan ta'eef ati dhiifama gaafadhu. Hammeenya kun dubbanne ta'a namni immoo viidiyoo kukkutee dhaqee poosti godhee keecha sheeritti godhee akkasuma waan nyaattan kana uume jechuudha sii galee. Dhiifama yoo waan hin balleessin irratti dhiifama yoo jette dhiifama gaafachuun immoo guddummaadha malee xiqqummaa miti sii galee miti. Ajandaan kunis wanta keefis hin beektu haala itti keessa hin beektu. Kanaafuu bakka saroota akkumatti girrisee suuraa namaa galabbatu namni immoo suuraa kan kellee haa galabbata suuraa harmee galabbatu nama haadha qabnetu suuraa haadha namaa galabbatu. No. Feenuu koo dhaggeeffadhu. Ilaa suurri isinarraa naannaq ani waggaa tokkoof isin eeyyameera akka suura koo galabbaxxanii na arrabsitan. Dhugaa koon dubbachaara.
anaan na fayyaddu beeka waan namiitan takkan qabdan foonaadha ko anaaf fayyadama ittan fayyadama kondiishinii kanatti ammaniitiif baay'een ittiin shakkalaan osuma isin akkasitti ol nyaattanoo ani konkolaataa bitee na dabadhee taa'an isinii gala miti qeeqabu maal jechuu anaaf waan haaraa miti jalqaba gaafan tiiktookii jalqabu waanuma na mudachaa turedha guyyicha saniyyuu gadi ba'ee waanan deebii tokkoyyuu hin qabu isinii gala miti anaan akkas gochuun keessan beekamtee akkan argadhuudha kan isin nagootan inni biraan immoo wannumti ilaa dhaggeeffadhu wannumti dhiifama nama gaafachiisu waan hin dubbadhe tokko hin jiru viidiyoo har'a isinii gadhiifu maratti hundooftanii noo sooree balleesteetta bakka balleesteetta dhiifama gaafadhu ba'iiti yoo jettan waanan isin bira taruun qaban namni gaafadhaan beekumsa beekaa ta'uudha dhiifama gaafachuun garuu dhugaan jaalatu bakka uummanni kun ammas irra deebi'een isiniin jedha anaa caaluu gitiin jiru an akka caaluun dhalatu maqaa caaluutuun iyyuu namni biraa waamamuu hin danda'u eegumaan warri isaa caaluu jedheen baasiniifitiin sii gala miti caaluun siif du'e siif hidhame xiyyiitii fuuldura dhaabbateetoo siif falme oodeensiin waltajjii irratti gaggeessisan irree deemtee yuutii biratti sarchoo goote miira shookdi ta'utu sitti dhaga'amaa beeki sii gala miti kanaafuu wantichi atu jette sirriidha. Dhiqinfamtaa dhiistuun dhiistaa dhimma kee waanaan gootanan. Namni waa nama godhus hin jiru sirriidha namni waa nama godhus hin jiru garuu maaliif dubbuma kanaayyuu dhaabuudhaaf nu warra si galabbatee si arrabsu keessas hin jirru warra bakka olii gadi harka cabaccabu keessas hin jiru nu isinun nudduu nu qixxeedha beektaa kan dubbuma kanaayyuu dhaamsuudhaaf yoo dhiifamallee